Ashama arkafuuni akkam jirtu daawwattoota margaa show imala gootaa keenya har'aatiin ispoortii fi dargaggummaa yookaan immoo ispoortii fi miira ispoortiif jaalala ispoortii kan jedhutti dargaggoota faana mari'achuudhaaf margaa show imalli gootaa keenya har'aaf jenne eegalee jira. Ispoonsarri koo Plaatiiniyemii baankii Gadaa baankii dhaloota haaraati. Har'a dhimmoota garaagaraa kaasuudhaan waliin haasofna. Nufana bu'a. Filmaatonni filataman yommuu dhufanii warri dammaqan immoo isaaniin hordofanii baankii Gadaa gabaan addunyaa saffisaan guddachaa jira. Baankiin keenyas daandicha hordofeera. Tajaajiloota baankii idil addunyaa adda addaa dhiyeessaa carraaqiif kaayyoo keessan milkeessaa. Baankii Gadaa sharafa maallaqa biyyoota alaa dhiyeessii amansiisaa fi gatii madaalawwaan nu biraa argattu. Yoomiyyuu nu abdattu. Tajaajila faayinaansii, daldala alergii fichisiisaa fi qindeessaa deemsa hojii barbaachisanii hundaa fi baankii Gadaa yoo filattanii fedhii keessan guutattanii baankonni addunyaa irratti bebbeekamoon baankii keenya waliin hojjechaa jiru. Maallaqa roga addunyaa kamirraayyuu firaaf aantee keessan irraa isiniif ergamu karaa iswiifti koodii keenya yookiin dhaabbilee daddabarsitoota maallaqaa addunyaa irratti filatamuun nu waliin hojjetanii dahabshiiliif riyaa taasifadha. Faayidaalee keessan mirkaneeffadhaa, milkaa'ina keessaniif kottaa nu waliin hojjedha. Baankii Gadaa, baankii dhaloota haaraa. Guddaa galatooma gara margaa show imala gootaatti baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Baga nagaan nu eegdanii. Baga nagaan nu eegdanii. Tole galatooma mee ispoortii keessatti dhimmoonni garaagaraa dhufaniiru darbaniiru mee isin akkamitti ispoortiitti seentan achirraa kaa komsaarraan qaba. Hangafummaan kabajuu. Eeyyota hangafatti. Abbaa cidhaas waan ta'eef barana. Abbaa cidhaa. Shaampiyoononni dursanii. Waggaa har'aa nuti dhumarra dubbanne baay'ee lammaffaarra dubbanne. Warra siitii ture jalqaba irratti kan haasa'e. Waggaa kana immoo tokkoffaa taanee waan xumurreef dursa nuu laatteetta baay'ee galatoomna. Gaardoof honoriitiin ta'u ol galchinee ta'ee ture. Atu walitti nu rukuttanii gaarii ture garuu waggaa kana paalaas qofaadha kan harka walitti nu rukutee ol nu gashee. Kanaaf silaa gamaa gamana dhaabannee harka rukutaa. Mee isatti hin deebina. Mee akkamittiin ispoortiitti dhufte? Ispoortiitti kanan dhufe ijoollummaa koodhaa kaaseedha. Abbaan kollee kubbaan ilaala. Ofii keenyas akka taphannuuf akka fiignuuf baay'ee nu jajjabeessa ture. Kubbaan miilaa jaalala akka ta'e kubbaa miilaa keessatti jabinna akka jiru faazariin dhugaa dubbachuuf ijoollummaatti dhaqee yeroo nuti taphannu immoo dhufee ilaalayyuu ture. Keessattuu yeroo baay'ee biyya kana keessatti fiigichadha. Fiigicha keessatti yeroo ammaa atileetonni biyya kana tokkoffaa ba'an torbee sana fiigicha jalqaba namni keenya yeroo baay'ee yaadatte yoo ta'e yeroo tokko halkan obbolaa koo hangafaa lamaanii wajjin fiigicha shaakaluu jalqabne jechuudha. Fiigicha fiignu irraanfannee egaa sa'aatiin nama tokkotu qaba hangafaatu qaba sa'aatiin inni nutti meetidha. Guyyaa sana sa'aatiin sun hin hojjenne ta'ee hin beeku. Halkan sa'aatii 9tti manaa baanee fiigicha jalqabne jechuudha. Halkan sa'aatii 9tti. So tu fiignu lafti bari'ee deebi'ee dukkanaa'e. Maazariin kaatee bakka ijoollee koo waraabessatu nyaatee itti ba'uu jalqabde. Ganama nun iddoo deemnutti bakka ofirra dhagaarra teenyee lafti yeroo bari'u deebinee dhufnee galle. Guyyaa sana kaastanii garuu fiigicha akkam fiignu jedhamnee dhorkamne malee kubbaa miilaa dandeettiin isaa gahaa ta'ee madda galii ta'uu baatus yaalla turre muraasa. Ajajaan akka fiigdarra marga ajajamtanii ajajumaan immoo akka dhiiftanis. Kanumaan dhiisne. Kubbaa miilaa roga rafee akka ta'e beekama. Jireenyaan. Ani immoo kutaa shanjaa maal innaan baradhu natti fakkaata. Mucaa tokko jira deeggaraa Chelseadha. Deeggaraa Chelsea naansi jedhu invincibilii booda Mourinhoon dhufe miti. Bara Mourinhoon walitti aansee waancaa Premier League lama injifate sana. Isuma wajjin toon deemuuti akkasumatti gaayannaa taphni Chelsea jiru. Isuma wajjin toon deemu. Achumaan kubbaa miilaa daawwachuun jalqabe. Waan adda biraa miira. Kanaaf namatu dhiibbaa sirratti sirramu. Isa wajjin deemu weekendii irra ergaa faayinaa ergamu achumaan naqeen isa wajjin kubbaan jira ta'e kan Chelsea na fuudhee deema ilaalla inni deeggaraa Chelsea waan ta'eef. Akkas haala kanaatiin gara waggaa lamaaf hin deeme. Chelsea faana.
Achi maal isa fakkaata? Anumaa kana yaadadhu kutaa torba maal naan baradhu. Fooyituun jira miti tiishartii Chelsea kan Michael Ballack lakkoofsa 13 warri maazarii naa bittee qaba ture. Achumaan kastaanii hafne. Ballack taate. Ani waan amma hammaatti lakkoofsaan taphattoota hin beeku. Tarii Roonaaldoo, tarii Meesii. Tarii Roonaaldoo guddichi. Maqumaani malee fakkeenyaaf amma taphattoota 11 har'um kan Arsenaal keessa jiran taphattoota 11 har'um kana Siitii keessa jiran lakkoofsa meeqa uffatanii taphattoota naan jette lakkoofsa qabachuu hin danda'u. Garuu maqaa isaaniitiin hin beeku taphattoota kanneen. Dadhabina koo guddaa waan nama jaalladhu. Waan yaadachuu qabdu sitti baay'ate kaammate. Anu hin beeku garuu jechi ofum koota tamma fakkeenyaaf Michael Ballack gaafa jettu lakkoofsa 13 sammuu namaa keessa dhibu. Gara keetti dhufaa irra baay'ee. Anis amma gara kee akka kee ta'an jira. Almost duratti kan warra akaadaamii iyyuu hin qabanne ture lakkoofsa 40 meeqa 50 meeqa ammas itti hin deemna ture. Booda kana warruma first team keessa jiran qofa mana beeku. Taphattootum maqaa isaanii guddaa galatooma. Mee kubbaa miilaa keessaa kamtu dhiibbaa isin irratti uume fakkeenyaaf amma Premier League jira, La Liga jira, Bundesliga jira, Serie A jira, French League waan illee jiru. Kam caala ilaaltan kamtu dhiibbaa isin irratti uume caala kubbaa miilaa akka jaallattani? Namoonni durii World Cup ilaalu, waancaa addunyaa ilaalu baay'een isaanii. Abbaan koo World Cup baay'ee ilaala ture. Akka carraa ta'ee Jarmaniin deeggara ture faazariini. Maaliif Jarmaniin deeggara jedheen maazarii yeroo tokko gaafadheennan konkolaataa faazariin oofutu meediin Jarmaniidha jedhan. Warri baagaanii qabu? Waan akka kompaayinarii wayii ta'etu konkolaataa sana ijoollummaa kotaadha koon gaafadhe. Meediin Jarmanii jedha. Ziitii maal kan jedhaman tokko jiru. Isarraa kaaseetu Jarmanii deeggara. So waancaa addunyaa waggaatti eegdee ilaalta sirriitti. Achi booda garuu gaafa bartu Premier Leaguein baay'ee si booji'a. Premier League darbee garuu La Liga keessaa El Clasico yoo ta'e Baarsaaf Madrid guyyaa walitti dhufan waggaa keessatti tapha 2-3 deebisanii immoo Champions Leaguein gareen kee keessa jiraate more deebisee immoo Madridii fi Atletico yoo walitti dhufan darbii magaalaa tokkoo san kilabii warra masaanuu ta'an wal falmii sana gidduudha malee more Premier Leagueidha kan baay'ee gammadee ilaalu. Keessattuu immoo kan Premier League keessa kilaba shaampiyoonaa kilaba Arsenaalidha kan Jireenoo yaada kan sarara walirraa fagaatu baay'ee hin qabu. Irra jireessaan Premier League maaf Champions League Awurooppaa laala. Irra jireessaan. Kana alatti immoo toornaamentoonni innaa jiraatan dorgommii waancaa addunyaa, waancaa Awurooppaa, Afkoon, waancaa Afrikaa isanni jedhe La Liga namni konsiim godhu keessattuu waggaa 10 dura taphoon La Liga daawwachuuf mijatan ture because sa'aatii halkan qixxeefaa booda taphoon kan taasifaman mana keetti akka ammaa kana moobaayiliidhaan DSTV mana nama hundaan seenne dhaqxee hoteela bansiistee ilaaluu hin dandeessu hoteelli immoo yookiin immoo bakkeetti taphni daawwatamu jechuudha. So kanaafuu maallaqas qabaachuu dhiisuu gaafa El Clasicoon jiru Barsa Real Madrid Barsa Atletico illee amma kanatti iyyuu miti yeroo Diego Simeone dhufeeti asitti malee Atletico namni maqaa isaa makanaatti waan jedhu sun jiru warruma kanatu daawwatama. Serie A namni badaa konsiim godhu waan jiru natti hin fakkaatu onestu garuu Bundesliga ilaalla ture duratti akkamitti ilaalla sitti fakkaata. Dubaay waan chaanaliin Dubaay waan jedhamu tokko jirti. Tapha irra deebii Bundesliga nagarsiisti kan tola waan ta'e Bayern Munich mana waan jiru kan yeroo Ribeerin faa Robben faa jiran sana ilaalla ture isa. Daqiiqaa 90 guutuu highlight ilaalchisa. So akkatti Bundesliga ammoo easily access gochaa turre waan ta'eef haala kanaatiin ilaallaa ture. Garuu irra jireessaan akkuma inni jedhe Premier League fi Champions League Awurooppaa sa'aatii kamiyyuu ta'e hin ilaalaman. Waan si ajaa'ibu amma El Clasicoon sa'aatii 3 fa'aa sa'aatii 2 fa'aatti dhufe'anii yoon OBN jiru na yaadadha guyyaa tokko halkan sa'aatii 5 walakkaatti eegala. Sa'aatii 5 walakkaatti eegala. Konkolaataan hinni dhumaa hojjetaa fuudhee bahu immoo sa'aatii 6 halkan keessa. Kanaaf daqiiqaa 30 kan manatti DSTV'n hin jiru. Isa kamidha? Taphicha isa kamidha? El Clasico. Isa meeqaaf meeqaan dhume? Isa tapha El Clasico tokko ati OBN naa hojjettu gabaasa hojjetti turte.
So gabaasa baay'inaariitu godha waan ta'eef irraanfachuu danda'a. harkasii kun asuma Dhumarratti wayyaanneetu. gabaasa ati hojjette tokko keessaati gabaasa hin irraanfanne tokko jira kan El Clasico Jose Mourinho fi Pep Guardiola jira. So gaafa sana taa'aa bultee laata dheen. Taa'aan bule gaafa akkam seetan daqiiqaa 30 kana ilaaleen baa jedheen taa'ee taphichi tapha ani jireenya koo keessatti tapha akka guyyaa sanaa sargeen beeku raajii ture tapha ajaa'iba ture daqiiqaan 30 darbeera sarvisiin baheera hojjettoota dhumaa fuudhee baheera sanaan booda kan ittiin deeman taaksiin hin jiru filannoon biraa omaayyuu hin jiru ani daqiiqaan 45 dhumee isaan boqonnaa ba'u qofan arge gaafan ilaalu sa'aatii koo deebi'ee ilaallaan konkolaataan hin jiru achi keessa. Argitee kan fookas ture. Nan gammade. Maaliif akkan gammade beektaa? Qabatattiin bulu. Daqiiqaan 45 ilaale sana osoo hin taane daqiiqaa 45 na'afe ilaaluuf an gammade. Sana booda iddoon bulu hin jiru. Wanti ittiin deemee galu hin jiru. Ganamni isaa wixataa. Oduu sa'aatii tokko natu dhiyeessa televizyiiniidha. Kuni hundi sammuu koo keessa jira. Maal gochuun qaba? Tapha kana ilaalee fixuun qaba. Sana booda maal godha? Suufii biiroo keessaa nan qaba. Nan bulan jedhe. Nan bulasu. Mooraa OBN keessa. Achuma OBN keessa nan bulan jedhe. Taphni itti fufee tapha gaaf sanaa sabbiyoolfaa gaafa dhiigni walirra yaa'e gaafa warra dirree keessa jiru otoo hin taane warra dirreen alaa kaardii diimaan fite. Kana hundumaa taa'ee ilaaleen kubbaa miilaa addunyaa kana. Sana hunda baanii immoo harka wal qabatanii wal dhungatanii wal bihaabaa. Isa gaafa Mourinhoon Villanuova darbate sana. Maybe guyyaan gurra qabee dhaqee malee inkosote gurra qabee ijatuma ta'e irratti fakkaata. Sana hunda taa'eetan nan barreesse. Nan barreesse akkamuun barreesse dheedhiidhuma sanan dhiyeesse televizyiinii irratti dhugaa dubbachuudha. Oduu sanbata lamaan taphataman hunda barreessadheen xumuradheen isayyuu irribni na didee kompiitara irratti barreesseen hundumaa piriintii godhadheen kaawwadheen teessoo minjaala isaa irratti barreessinu kan walitti bute nan rafe ganama warri qulqulleessan balbala gaafa rukutan ka'ee gaafan banu isaan immoo hin iyyanattuun mana jira gaafa na argan maal taate nagaa miti nabi waraqaa koo walitti qabeen gara istiidiyootti. El Clasico mudannoon kee kana miti amma El Clasico wajjin mudannoon biraa tokkoon qaban bara MSN sana. Tapha itti kaampinoo irratti natti fakkaata. Achi immoo BBC'n jira. Benzema, Bale, Cristiano fi Messi, Suarez, Neymar. So kan Barcelona Messi miidhameera Suarez fi Neymar qofa jira. So yuunivarsiitiin baradhannaa sana. Eenyummaa seetu Real Madrid BBC'n hundi isaanii fiitiidha waan ta'eef isaantu mo'atanii birriisuma hin qabsuma akkaawuntii korra jiru birrii 400 qofaan qaba. Nan qabsiise. Amma gaanum birrii 800 argachuu kooti. Barcelonaan Messiin hin jiru sin jedhee afuriif duwwaatiin gacheesee baase. Birrii 400 koos dhabeen jira. Barcelonaan anaanis Madridiinis wal qixan wadabee. Gooliin tokko gaafa maal yaadata? Gooliin tokko gaafa galu birrii 100. Galchii tokko dhibba Suarez goolii gaafa Iniestaan man of the match ture. Suarez birrii 200 irraa kutee Iniestaan 100 raakitichi natti fakkaata tokko. Raakiti. Ani mudannoo kanaan qaban immoo yeroo jalqabaaf dubbadhe. Tapha garuu ilaalleen laaligaadha beektanii. Tapha ilaalleen tapha kubbaa miilaa qofa ilaaluuf laaligaan baay'ee. Ilaalleen laaligaadha. Garuu dorgommiin walii isaanii gidduu godhamu immoo kan akka Premier League hin jiru. Ani tokkoffaa fakkeenyaaf kaameeraadhuma fayyadamu. Gaaffii tokko sinan gaafadha asumatti. Interview illee kan nu gochaa jiru sirri. Nama katama noonu. Premier League'ni amma gaa Premier League'n miira wal dorgommii cimaatu jira jedhamee odeeffama. Fakkeenyaaf Luis Enrique maal jedha sitti fakkaata yeroo tokko. French League'dhaan Farmers League jedhudha. Miira wal dorgommii guddaa hin qabu. Baruma baraan PSG nyaata. Germanis yoo deemte Bayern Munich bara baraan nyaata. Waggaa 10 keessatti kurnan isaas nyaate. Gidduutti Leverkusen gidduu gale malee. So Premier League ennaa dhuftu immoo miira wal dorgommii olaanaa jira jedhama miti. Leessee Guardiolaan waggaa 10 ture waggaa 10 keessaa 6 injifate. Isa baranaaf isa barriin gaddaa keessaa baasiiti waggaa 8 keessatti 6 injifateera Guardiolaan. Lama qofa dhabee jechaadha. Tokko Antonio Conte tokko Klopp tarkaa buuse.
Baranammoo Arteetaa. Premier League Akkasirra kun. Sabaranaas dubbadhu kaa. Bitaa mirga silaalachuu. Saambilii fudhachaa jira. Saambilii fudhachaa jira. Gariin Guardiolaan De Bruyne fa'aa jedhan gadhiisne sun jechuudha. Waggaa 8 keessatti yeroo injifate. So waggaatiin kilabni tokkotti aansee walitti fufee nyaachuun waancaa injifachuun liigicha Farmers League jechi argatee Premier League maaf hin jedhamne enna tokko. Immoo waggaatiin shaampiyoonii garaagaraa arguun no shaampiyoonii garaagaraa liigii tokko agarsiisa yoo ta'e yookiin immoo miira wal dorgommii olaanaa liigii tokko keessa jiru wanta agarsiisa yoo ta'e seerii aan fakkeenyaaf erga Juventus waancaa injifachuu dhaabee asitti kilabni walitti aansee waancaa injifatee beeku hin jiru. Napoli, Inter Milan, AC Milan wal furaadhuma nyaachaa injifachaa dhufani. So quality waa'ee miira wal dorgommii olaanaatiin haasofna yoo ta'e I think Premier League caalaa masaatii kanatti Serie A waan fooyyee qabu natti fakkaata. Maaliif bara baraan shaampiyoonii gargaaraan agarsiisaa jiru waan ta'eef. Isa qofaa miti, elaa isa qofaa miti. Farmers League kan inni jedhamee fi amma Pep takka jalqaba irratti seenaa keessatti liigii lama walitti aansee kan inni dhabe Pep baranadha. Walitti aansee liigii lama dhabe. Kontekstii koo keessaan bahin. Kontekstii keessaan bahu. Kanaaf Premier Leaguein Pep 10 keessaa 6 yoo nyaatayyuu akkamitti nyaateedha. Fakkeenyaaf akkatti nyaatee sitan. Qoyqa Farmers Leaguein qabxii 15 dursee taphni 6tu hafu. Bundesligaan taphni 7tu hafu. Qabxii 20-21 dursee nyaata. Premier League garuu Arteetaa wajjin yaadatte yoo ta'e torbee dhumaa irratti murtaa'ee argitee taphni. Akkasuma immoo garuu dursee kan mirkaneeffate jira. Fakkeenyaaf bara Mourinho United leenjisaa ture. Inni qabxii 21 inni bara garaagarummaa qabxii 19. Oleen yeroo bara Oleen lammaffaa baay'isa. Garaagarummaa qabxii almost 10 oliiti. Yeah. Even Klopp matansa City qabxii 10 maal maaliitiin challenge fatira. So momentoon akkasiis turan. Yaa turaniiru minimma. Ferguson yeroo Fergusonis ko anti kun uumamaniiru. Garuu gabaabumatti Arteetaa biraa gaafa fudhatu qabxii lamaan caalee. Kloppiin gaafa caalu inni 100 yeroo ga'u inni kun 99 miti kan inni 98. Yeroo dhibbaa Mourinho ture lammaffaa. 91. Yeroo 98 garuu Klopp 97. 97 argitee qabxii tokkoon 93 92 tokko wal caalanii wayita lama. Anamma irra caala gaafeen jireenyaan kaase leenjisaa irratti waan xiyyeeffatu jedhee yaada. Anamma tona gaafatte leenjisaa kana baraandii kana kenna. Sababiin isaa maaliif yoo nan jette amma eenyuuf Pepiif moo? Pepiif an kenna. Akkamittaan Pepiif kenna yoo jette tokkoffaa fakkeenyaaf Premier League yoo dhattee ilaalte abbaa wal mo'atu hin beektu. Abbaa wal mo'atu hin beektu. Fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee tilmaama sodaataniiru Premier League. Fakkeenyaaf waggaa lamaan har'aa baruma waancaa Pep waancaa injifatee Arteetaa qabxii tokko moo lamaan caale. Kilabni dhaqaa gala garii Pep Guardiola injifate Arteetaa sasa dorgomaa ture miti. Garii Thomas Frank Brentford ture. Kanaaf hin siin jedhe. Kanaaf cimina leenjisaatti anama cimina Pep Guardiolaatu ol ka'ee natti mul'ata. Fakkeenyaaf amma yoo Premier League fi League One wal bira qabnee ilaalama quality players jennee warri lakkoofnu amma fakkeenyaaf Premier League keessa taphattoota 20 quality player jennee kilaboota hunda keessaa baasnee lafa kaa'uu dandeenya. No garuu paarameetiriin ittiin liigiin tokko liigii dadhabaadha jennu liigiin tokko liigii cimaadha jennu shaampiyoona garaagaraa agarsiisuu fi agarsiisuu dhabuudha yoo ta'e shaampiyoonummaa maataa waan caamaa tarii godhee jireenya amma Farmers Leaguein amma warri France jedhamaa jiru amma jedhamaa jiru. Injedhaman jira. Injedhama maaliif fakkaata? Quality of coach. Sadarkaa Euroopiyaatti amma waancaa Champions League nyaachaa jiru. Yes. Sigalee miti. Hojii Enrique kaasuu dandeenye. Fail godhu turan akka barbaadan taphatanii dadhabaa Premier League harkatti mo'amu turan. So kreditii isaanii liigii sana keessa. Wagguma lama asitti kaanu. Wagguma lama asitti. Inaaf eega kanaaf dhaka. Yoon jedhamu ta'e. Yoon jedhamu ta'e. Amma namni jechaa jiru hin jiru. I'm not sure. Jedhamaa hin jiru. Amma dhageessee taate. Amma hin jiru. Anam akkamitti ilaala? Yaada bareeda kan jireen kaasaa jiru yaada bareeda. Garuu walii galatti ilaalle fakkeenyaaf amma liigota wal bira qabne gaafa ilaalle nuyi koo Serie A ilaaluudhaan jalqabne bara. Lolikkoo televezyiiniin Itoophiyaa Serie A dabarsatu. Serie A ilaalaa. Premier League dura Itoophiyaa keessatti kan beekamu kubbaa miilaa Awurooppaa Serie A ture. Serie A ilaalaa ture. Amma booda waan ni kaafnu jira. Maaliif Premier Leaguein akka ilaalamu booda waan dhufne kaafnu jira garuu boodaa ka'anii akka malee guddisan liigii isaanii. Fakkeenyaaf amma seera kubbaa miilaa Premier League hin beekna miti sirriitti seera biyyi tokko ittiin bultu oli jedheen ilaala. Seera guddaadhaan hidhanii bakka guddaa kennanii. Biyya addunyaa kanarratti namni leenjisaan garee biyyaalessaa pileeniin qobaatti kennamee fi lafa barbaade ittiin ga'u maallaqa Premier Leaguein fidu maallaqa liigiin isaanii fidu. Guddina kubbaa miilaa isaanii agarsiise. Paawundii biliyoonii 3 waggaa kana kan ishee irratti waan haasofnu qabna garuu Premier Leaguein
Economy yookiin dinagdee biyya England guddisuu keessatti gahee guddaa qabaachuu danda'a ta'a garuu effectively dinagdeen Premier Leaguein liigichi biyyattiif galiin argamsiisu GDP biyyattii guddisuu keessatti karaa advertisementii karaa commercially totally waa'ee merchandisation isaa jechaadha yoo haasofne eenyudha namoonni fayyadamoo ta'an qaamolee baay'een isaanii 100 hin taane fakkeenyaaf waa'ee United as of ta'e fayyadamtoonni jalqabaa ilmaan Glazerii fi Sir Jim Ratcliffe itti aansee warra Angolaan irra jiran CEO Sporting Director maal kana alatti taphattoota warra squadii jalqabaaf lammaffaa keessa jiran kana alatti waa'een miiliyoonotaatiin galii galchuu Manchester United ta'e Arsenal namoota dhibbootaan lakkaa'amaniif qofadha maal yookaan abbootii qabeenyaa irratti hundaa'an. Sun immoo akkam seetanii beektanii amma fakkeenyaa fi maqaa gaarii biyya tokko fakkeenyaaf amma England yoo deemtee homaa gaaffii hin qabu tuurizimii isaanii gaariin isaanii Old Trafford Emirates isaan ijaarame. Dudduba isaanii garuu namni jiraachuu danda'a. Galiin isaanii kaampaanii ta'ee sheerii bitatanii aksiyoonota hedduu dhaabaa oolu taphattoonni kun. Inni akkuma jirutti ta'ee fakkeenyaaf addunyaa guutuuf immoo gammachuu kennuu danda'u. Yoo Ingilaandi kaafne maaltu sammuu keenya keessa dhufu? Premier League kubbaa miilaa isaanii. Yoo Itoophiyaa kaafne maaltu sammuu keenya keessa dhufu? Fiigicha. Athletics. So biyyi tokko maqaa ittiin ijaarrattu mataa isheetti qabdi miti. Fakkeenyaaf amma Biraazilis fudhadha. Maaltu sammuu kee keessa dhufu? Futbool. Galiin guddaan Biraaziliin tokkoffaa futboolii miti. Buna. Exactly. Garuu maaliif? Maqaa gaarii isaanii isaan addunyaatti gurguratanii jechuudha. Maqaan baheef karaan bahe. Karaan takka deebi'u. So akkasittiin maqaa ijaarratan. Amma biyyoonni baay'een isaan ka'anii maqaa ijaarratan. Kuni anaaf Ingiliziidhaaf yookaan Ingilaandi jennu kanaaf bu'aa qaba waan jedhuun of keessaa qaba. Garuu inni xumuraa leenjistoota wal bira qabnee yoo ilaalle fakkeenyaaf amma Champions Leaguein akka ilaalamu kan taasise PSG Liigii Firaansi keessaa. Barana saa ta'u bara darbe Liigii Firaansi keessaa tamma fakkeenyaaf amma Marsee fi Manchester United otoo waliin taphatu ta'e Manchester mo'ateetti tilmaamtee tapha eegaltaami ammaatu isaa mo'atamus Manchester dur amma garuu PSG fi kilaboonni feete waliin qabaatan Real Madrid haa qabaatu Arsenal haa qabaatu Liverpool haa qabaatu akka durii yaa kan ammoo eenyu fide leenjisaa fide eeyyaadha. Because amma akkaataa PSG ijaarame basically yoo ilaalle fakkeenyaaf abbootiin qabeenyaa warri KSI warri Qaatarii kun erga dhufanii asitti leenjistoota hedduu jiranii maqaa isaanii tarii baay'achuu isaanii irraan kan ka'e maqaan isaanii jala baduu danda'a. Ancelotti, Laurent Blanc, Unai Emery, Christophe Galtier, Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel, Enrique Matassa leenjistoota baay'ee ture. Leenjistoota kana hunda keessaatii Enrique wanta adda taasisuma inni superstarota barbaadu jedhe. Mbappé, Neymar already bahee ture, Lionel Messi kontiraan isaa dhumnaan gara Ameerikaa deemee so taphattoota warra superstariidha jedhanii ego garagaraa qaban dhiiseetu tiimii ijaaruun barbaada jedhe. Because football is team game. Miti tiimiitiin wagguma jalqabaa isaatti Champions League nuusa xumuraa gahe. Waggaa isaa hafee lamaan kan immoo injifate. So Enrique DNA isaa keessa Barcelona DNA Barcelona akka qabu beekta. So Barcelona immoo tiimiidha. Milkaa'inni Barcelona baroota keessatti amma ammaatti kan argaa turre baay'eensaa yoo kana Lionel Messi yoo jenne hor abbaa ta'e fuuni icon goone maqaa dhofneeyyuu tiimiidha miti. Enrique sana waan agarsiisutti fakkaata. Abaluun taphataa kanaaf guddummaa leenjisaa ol kaafneera. Yeah, the same is true Artetaafis yoo fidde. Arsenal even if Pep Guardiola. Kan Pep Guardiola oma gaaffii qabu. Garuu jarri kun qarshii guddaan barbaadanii tiimii kana ijaaruuf. Enriquenis Pepis. Fakkeenyaaf bargarii hojjedhu naan jetteeti. Bargarii hojjechuu fi bargariin gatiin isaa mi'aadhamti gatiin isaa guddaadhamti. Ingiridiyentoonni yookiin immoo wanta bargarii fayyadamu sun galteewwan isaa yookiin wanta gatii rakasaa wayitiin argattu miti. Yookiin so Guardiolaan garee akkas cimaa garee abbaa barbaadee qabee cafallaqee deemu sana si agarsiisuu fi tipikaalii taphattoota barbaada. Taphattoota falaasama sana wajjin deeman. Inni kun immoo gabaarraa abbuma. Anamma asirrattis yaadan qaba. Fakkeenyaaf Leicester City fudhadhaa. Leicester Cityin gaafa shaampiyoonii ta'u taphattoonni nuti addatti kwaalitiidha jennee kaafnu eenyu fa'aa turan. N'Golo Kante, N'Golo Kante, Mahrez ture Mahrez, N'Golo Kante, Vardy. Vardy. Sadan kun.
Taphataan Anammas ga'umsa leenjisaa isinii muufan jira. Malee tiimiin sun tiimii waancaa fudhatu hin turre. Tiimii shaampiyoonii ta'u hin turre. Dadhabina kilaboota gurguddoo Ingilaand fayyadame. Garuu waggaa sanaafidha kan marree deebi'uu hin danda'u. Sir Alex Ferguson maallaqni waancaan fidu jedhee Manchester Citytti dhaadachaa ture. Garuu maallaqni waancaa fiduu akka danda'u agarsiisanii jira. Maallaqa malee dandeessu. Erganni deemeeti agarsiisan. Innis otoo itti fufee sin dhufa ture. Shakkii tokko malee. Utuunni jirus kaasanii. Dhufe. Anyways otoonni jiru maallaqaatiin waancaa injifachuun akka danda'amu Chelsea isatti agarsiisa. Chelsean agarsiiseera, Citynis agarsiiseera. Yaa. So amma inni kumsaan kaase maallaqni ismaatarii godha. Maatar godha. Arsenaal waancaa fudhachuudhaaf barana bar galiin istaadiyoomidhaa baankiidhaa kaffalu irraa dhumuun sababa isa guddaadha. Tiimii kana ijaaruudhaaf madda galii Emirates sirraatti kaffalu fixachuunsaa taphattoota bituu malee gurguruu jalaa baheera. Amma qorannoo wayii tokko jira. EIS Football Observatory waggaa darbees kan baasee jira. Milkaa'ina kilaboota Awurooppaa gurguddoo baaseetu hin ilaalu. Baay'eensaa jechuudha. Baay'eensaa almost guutummaa guutuutti milkaa'inni kilaboota directly proportional to maallaqa isaan spend godhani. Because hamma isaan miindaa taphattootaaf kaffalani. Amma dhaqxee kilaba barana gara championshippitti gadi bu'ee olaaltee fi kilaboonni akka Sunderland dinqisiifachuu dandeessa yeroo dheeraa booda deebi'anii amma karaatti kompiitaanti ta'anii xumuruu isaanii. Garuu yoo ilaalte generally yoo ilaalte guutuu dhibballee ta'uu baate parsantii 90 fa'aa kan ta'u milkaa'inni kee hammati baastu wajjin baay'ee walitti dhiyaata. Wal faana deema. Parallel deema jechuudha. Kanaafuu maallaqa baasuunis bara kana barri amma keessa jirru kunis akka durii miti kama. Hin bitta dhaqxee abbaa barbaadde. Haala Cityin haala Champions League injifachuus Guardiolaan haalaan dimbituu qaba ture. Or Real Madrid waggoota sana keessatti maallaqa amma sana kan dhangalaasaa ture Champions League walitti aansee injifachuuf dirqama akkas gochuu qaba ture. Gareth Bale reekordii amma sana cabsee bituu qaba ture. Cristiano Real Madrid Manchester United harkaa fudhachuu qaba ture. Esim seerri kun tarii Barcelonaaf hojjechuu danda'a because Lamashaa qaba waan ta'eef. Garuu Lamashaa qabaachuu isaanii qofaa miti Baarsaanis bitaa ture. bitaa homaa gaaffii qabu. Kutiiniyoo 447 bitee baay'ee gatii isaa gatii guddaadha. Garuu milkaa'ina Baarsaatiif homaa ga'een bu'aa. Dadhaban kaama gidduutti faayinaanshaali. Bara bitee dadhabe yoo miti Baarsaa. Bara bitee dadhabe. Bara bitee dadhabe. Osman Dembele meeqaan bite? Bara bitee dadhabe inni Bara bitee dadhabe. Garuu Baarsaan sodaachisaa sun. Dembele ko kan isaan bitanii Neymariin gurguraniitidha. Qarshii Neymar irraa argameen Dembeleen bitan. Baarsaa inni sodaachisaan sun garuu inni baroota keessatti. Inni Meesiidha kala Meesiidha kan nama deebi'een uumamaa jechuufi ani immoo Baarsaadhuma iyyuu Baarsaa kan godhe Meesiidha jedhee naman. Ani immoo sanatti naman. Maaliif ani fakkeenyaaf superstariin tokko uumamuu sila waa'ee masaan wayii akkamittiin kubbaatti galtan akkamittiin kubbaa jaalattan gaafa jedhee sababa garaa kaaftanii miti. Ani seenaa kilabootaa jaaladhee tan kubbaa jaaladhee baay'ee. Kanaaf Baarseloonaa jaalatte. Exactly. Baarsaa baay'een jaaladha. Kaataaliyaanii fi seenaa Kaataaliyaanotaa yeroo baay'ee dubbisuun jaalladha. Deemi immoo Firenze. Marga. Amanamumaatiin Arsenaaliin jaalata miti. Baarsaan jaaladha naa inni naaf ture. Kamumaafuu fakkeenyaaf gara Firaansi deema. Seenaa Maarsee PSG. PSG'n ijoollee magaalaa, kilabii ijoollee magaalaa. Maarseen kilabii ijoollee baadiyyaa. Hiyyeessota. Kantiibaan magaalaa Maarsee baree gaafa namni baadiyyaa Firaans magaalaa guddoo kanatti kantiibaa ta'u inni jalqabaa maallaqa dhoksee baajata dhoksee Maarsee kennuu ture. PSG Kaataaliyaan gaafa deemtu Joosef Sanyool bara 1956 poolisoonni Maadiriid guyyaa adiidhaan makiinaa keessaa buusanii gaafa addadhaan pirezidaantii kilabii Baarseloonaa jechuudha. Gaafan kana dubbisaa deemu fakkeenyaaf amma Fenerbahceef Galatasaray gaafa wal bira qabdu maali seenaan isaanii? PSG fi Maarsee maali? Inuma yoo akkatti seennee ilaalle kilab numti seenaa qabu bare Ingilaandi keessaa Evertonii fi Liverpool. Akkaataa Liverpoolii fi Evertonitti hundaa'an. So baay'ee seenaan sun waan garaa nama nyaatan baay'ee isaan akkasii even warri Baarsaa gaama akka Maadriidii hojii wal bira qabni akka biyya kanatti Maadriidoonni kun nutu bakka bu'aa dhimma Speen jedhanii
qomoo kan biraa warra hacuucan turan miti warri Maadrid. Akka mootiitti filaala. Akka mootiitti akka biyya Gurraachan kanaattis. taphachiisan. Akka biyya kanaattis yoo maqaa yoo dhawaanne Itoophiyaan kan keenya qofaa waan jedhu wayii qomoo kan biraa kan dhiiban wayii fakkaatu. So achirraa kaaseen Baarseloonaa jaalladhee 2000 fi Yuuroo Xaaliyaanii wajjin faayinaaliif ga'anii yaadatta. Garee Ceezaare Piraandeelii 4-0 sadhume sana. Moosa jabana Luis Aragonis. No. Isa waggaa 44 booda waan Vicente Del Bosque. Kan Del Bosque jechuudha. Isuma maataan fa'a istaarii ture. Garuu seenaa guddaa kan qabu Aragonis. Tooras fa'a. No. Waggaa 44 booda bar kan isaan waancaa Awurooppaa fudhatan. Isa 2008 garuu inni kun doominaantii ture. No. Team of the century isa ture jechaan jira man. Yurooppii nyaatanii World Cup 2010 nyaatanii deebisanii ammas Yurooppii nyaatan. Vicente Del Bosque. Isa 2012dhaan Waan maataa David Silva Cazorla. Qabsaan Kaataalooniyaa tokko waan inni godhe yeroo sana daadhii wayinii tokko naqe. Waggaa hedduuf naqe kaa'ee waancaa kana yoo Speen nyaatte gadi baaseen dhangalaasa. Yoo immoo Xaaliyaaniin nyaate hundi keessan dhuftanii dhudhuedha. Maaliif jennaan nuti warri Kaataalooniyaa miidhamaa jirra, miidhamneerra seenaan har'a barreessinu kun garuu warra Speeniif galmaa. Waan si ajaa'ibu gammachuun isaan waancaa Awurooppaa waggaa 44 booda gaafa fudhatan galchii sana kan galche Fernando Torres. Kufee ka'e. Ittiin gammanne warri Kaataalooniyaa. Ittiin gammanne. Fernando Torres waan goolii mo'annaa gaafa inishtaan galchu garuu waancaa addunyaa irratti Afrikaa kibbaatti hin maraate. Spain innaa sana baay'ee almost taphattoonni 7-8 Baarselonaadha baay'ee. Iker Casillas eenyu Puyol jettaa achi keessa kan Maadrid Casillas kan Baarselonaa waamurraa kan warra kaanii akkas waamu. Barana akkamitti ilaaltu? Barana waamamne waancaa addunyaadhaa fi taphataan Maadrid tokko iyyuu waamamne. Baay'ee Real Madrid caalaa Spain keessatti yeroo jalqabaaf. Garee biyyaalessaaf taphattoota hedduu waamse. Taphattoota hedduu waamse. Isatti hin deebinamee haasaa keessa fagaanneetu garbiraa deemni malee waan tarii malliiki. Sababiin isaa Arsenaal waggaa 22 booda shaampiyoonii ta'ee jira. Baay'ee dhimma jabaa addunyaa kanaa ta'ee jira. Arsenaal gaaficha. Barana shaampiyoon. Suufii misirroofateetu taa'ee ilaalaa ture. Miinjonni turan. Waggaa 22 booda ta'eera garuu Manchesteris waggaa 44 booda Chelsea waggaa 55 Liverpool waggaa 30 homaa waan raajii miti waggaa dheeraa turanii waancaa fudhachuun garuu kan Arsenaal baranaa raajii ta'e maaliif jettanii yaalta? Tokkoffaa biyya kana keessatti kilaboota England deeggartoota hedduu qaban keessaa Arsenaal tarii yookiin tokkoffaa yookiin lammaffaadha. Fakkeenyaaf bakka namoonni futbool faamilii ta'an walitti qabamanii jiranitti dhagaa wayitoo darbatte yookiin deeggara Arsenaal yookiin deeggara United irra godha jechi. So kilaboota deeggartoota hedduu qaban. Kan Arsenaal immoo amanummaatiin waggaa hamma kanaaf deeggaran waggaa 20 ol. So the beautiful game jedhu tiree Arsene Wenger. Maalitti of jajjabeessaa turanii gareen sun waancaa ni injifatu gareen Arsene Wenger sun. Garuu kubbaa miilaa miidhagaan taphatu sanaatiin of jajjabeessaa turan. Kilabni biraa innaa itti lamaaf duwwaatiin isaa immoo akkas taphatanii moo uumannaa biyyoo nyaachuu wayya jecha ittiin of jajjabeessaa as gahani. So waggaa 22 guutuu deeggartoonni ammas baay'atan isa immoo imooshinaali deeggartoonni baay'ee gaafa waancaa injifatan ani waanuman eegedha wantichi nama gammachiisa. Ani waa isa waliin gaafa City Bournemouth harkatti qabxii gatee Arsenal waancaa mirkaneeffatan halkan sana wal agarree ture. Otoo kilabni biraa otoo City waancaa kana injifatee jirate vaayibiin isaa akkas hin ta'u ture. Miirri magaalaa kana irratti argamu kun akka kanaan ta'u ture. So Arsenal injifachuun isaa hiikni waancaa kana injifachuu maal akka ta'e sochii uummanni kun agarsiisaa jiru kanaatiin hubachuu dandeessa deeggartoota Arsenal. Imooshinaali attaachiidhaan jiru. Waggaa amma kanaaf erga Arteetaan dhufee immoo lammaffaa yeroo sadii wal ta'ansanii bahuu jechuun otoo abdattuu inni waggaa sadan baranaa immoo yaadatta. Guyyaa 250 dursee waancaa dhumarratti Cityn injifate. So kun ta'ee dhukkubbii isaanitti dabalee dhumarratti gaafa iddoo kana gahanii akkuma eegee wayii natti fakkaatan akkas tan eege. Garuu akkasii dhuguma waggaan 22 turuu qofatu miira akkasii qaba. Miira akkasii qaba yoo jennu Chelseanis waggaa 55 booda fudhateera. Miira akkasii maal dhufuu dii? Yeroo sana deeggartoonni Chelsea biyya kana keessa hin jiran. Yeroo Chelsean jalqabaa sana nyaate
Jose Mourinhotu fide miti amma gara kubbaa miilaa gara Afrikaa kana daawwattoota kan fide sadha miti. Barri kun immoo bara sooshaal miidiyaadha. Bara namni waa'ee kubbaa guyyaa guutuu wal aarsudha. So waggaa 20 qofaa osoo hin taane hin dandeessanii baranas hin nyaattanii arrabsoon jedhu jechoonni gurguddaan miinzee kan jedhu waggaa waggaan fuutanii isin miinzee mataa waalessuun kana keessa qabsoo jira margaa baay'ee miirri kubbaa miilaa nama baay'eef hin galu hin gallees paashinii sana godhachuu hin danda'a. Obbo Leencoon Oromoo taate Oromooma jedhanii itti muun iyyuu qabsoo ture jedhan miti kubbaan miilaa namatti tola jettee namatti hin ta'e amansiisuu hin dandeessu keessa isaan jiru taana. Waggaa 22 hin dandeessu jedhamu ala argite determination era resilience ati waan tokko injifachuu nan danda'a. Nan injifadha nan danda'a jettee gootu kana keessatti qabsoo barta. Lammaffaa an kubbaa miilaa irra yeroo baay'ee nan jedhaan akka siyaasaatti irraa baraan. Utuu kubbaa miilaa yeroo seenan anatu injifataa hamma sana irratti qophaa'anii daqiiqaa taphni sun dhumeetti garuu taphattoonni wal hammatanii adda ba'u. Ilaa siyaasadhaanaaf kubbaan miilaa. Waa'ee diinagdee waa'ee maalii warri irraa fayyadaman. Siyaasa akkamittidha? Injifachuuf waan ati hin goone hin jiru. Erga injifattee booda garuu wal hammattee bara dhufuun itti qophaa'ee dhufa jettee adda baata. Amma utuu kanarraa baranne siyaasa keessatti yaadni koo qofti ta'uu qaba jedhee namni wal ajjeesu kun hin jiru ture. Maaliin qophaa'ee dhufu kan jedhu irraa barata ture. Daqiiqaa wal injifattee kaatee wal hammattee wajjin haasa'uu jalqabdaa wajjin nyaattee dudda. Deeggartoonni immoo sadarkaa kanaan kan isaan itti qabaman waggaa hammi kun waggaan 22 baay'eedha baay'ee. Namni dhalate tokko digriidhaan eebbifama waggaa 22. Fuudhayyuu. Ammallee fuudhu jireenyi jira. Salphaatti hin fuudhu. Haaf hin fuunereeti. Kanaaf kana keessatti injifannoon waan jiruuf namni tokko kubbaadhaan ba'ee akkamitti amma kana gammadamaa maaliif iyyuu ilaaltu kan jedhu iyyuu dhufeera. Namni amma achirratti amma waan baay'ee bareedatti kaafte keessaa tokko kubbaan miilaa anaaf daawwitii jireenyaati jedheen ilaala warra daawwatuuf warra higna kubbaa miilaa galee. Nu jalqabaa fakkeenyaaf daqiiqaa 45 keessatti tapha ta'e deebi'eetu waan hanqina uumame waan cimina uumame daqiiqaa 15 qorateetti deema. Kun madaallii yeroo sanatti madaalte jechuudha. Sana booda immoo nagaa. Lola dirree keessatti eegalee araara dirree keessatti dhumee ba'a. Achum keessatti murtoon abbaa seeraa dogoggora ta'us amantee fudhattee. Itoo abbaa seeraa reebiin itoo loliin. Inni biraa immoo namni daqiiqaa 90 keessatti hojii kee dhaabuu dandeessa, hojii kee dhiisuu dandeessa. Garuu daqiiqaan kee 90 sun nama namattu, dhimma namaa keessan galtu, siyaasa wayii dhaqtu, maaliin dhaqtu, daqiiqaa 90 sana waan kubbaa miilaa haasofte jechuudha. Achi baates hiriyoota kee faana, achiin baates nama kubbaa miilaa jaalatu faana. Jireenyi kee hamii keessan galu jechuudha. Yoo haasoftu waan kubbaa, yoo haasoftu waan jaalala, yoo haasoftu waan so isaan akkasii yoo akkamitti ilaalan fakkeenyaaf amma kan biraa immoo namni tokko gammaduun nama biraa maaliif gaddisiisa. Fakkeenyaaf namni wayii hojii gaarii hojjetee yoo milkaa'e nama gammadu faana gammadi jedhama. Kitaabni qulqulluun akkas jedhanitti fakkaata. Warra gammadan faana gammada, warra gaddan faana nammoo gaddaa jajjabeessa. Amma fakkeenyaaf asitti waan tokko siifan kaasa bara 2020 yeroo COVID addunyaa kana hunkure sana baricha maaltu uumamisitti fakkaata. Liverpool Premier League dursaa garaagarummaa bal'aatiin garee Pep Guardiola isaa waraabessa sana dursaa injifatee bara Liverpool injifata otoo jedhamuuti gidduutti COVID dhufee liigichi April irratti adda jite. So Klopp namni naasa manaa ba'uu sodaate innaa Xaaliyaanitti COVID nama hedduu fite, Indiyaatti nama hedduu fite, Biraazil biyyoota baay'eetti oduma du'aa dhagahamaa ture. Guyyaa guyyaatti nama 10,000 nama akkas. So England keessattis so manaan bahinaa jedhamee kwarantiiniin ture miti asuma asittis akkas ture. So Klopp deeggartoota Liverpool warra waggaa 30 oliif waancaa dheebotanii beela'anii eegaa jiraniif isayyuu immoo COVIDitti dhufee kanaaf waa tokko ergaa tokko dhaame. Dubbii baay'ee dubbate keessaatii ishee tokko siifan jedha. Football is the most important thing of the least important things. Warra baay'een barbaadamne keessa jireenya keenya keessatti warra baay'een barbaadamne keessa isa baay'ee barbaadamudha jedhe. So yoo COVIDiin kun tasgabbaa'e
baanee waancaa keenya injifachuu dandeenya. Garuu hunda caalaa the least important thing warra jedhaman keessatti ramadama. Waancaa kanas kan argitanii yoo jiraattaniidha. Du'uun qabdani gadi hin bahinaa. Bakka waggaa 30 jiraattanii ishee kanaaf geessan miti okay boruus hin danda'ama. So kubbaa miilaa hiikni kubbaa miilaa kanarratti darbu baate wordii Jurgen Klopp kanarra jireenya keenya keessatti entertainment item bakka wanti bashannanu wayi garuu immoo emotionally immoo attached taata. Garuu dhimma du'uuf jiraachuu moo miti. Fakkeenyaaf namoonni maal baratu warri show kanaan dura daawwatan Borus Iftanis Arsenal United or Chelsea Manchester City jecha namni waan biraa keessa galuu hin qabu. Kubbaa miilaa entertainment item ila. Garuu emotionally attached taata. So the most important thing ni jedhu maalla achi keessatti warra zaliistii sana keessatti maajikii isaati. Warra badaan barbaadamne keessatti maajikii waan qabuuf the most important thing jetta. So the least important thing yoo jette moo football is all about 22 people kicking the ball like yookiin immoo wanta afuufee wayii tokko jirti marga wayirra kubbaa namoota 22 olii dhoofa. The least important thing isaa wanti jedhameef. Achi keessa the most kan jedhamu ishuma kanatu ishuma amma jedhamte kanatu. Bag of air ishuma namni 22 olii gad fiigee dhiitu kanatu maajikii moo qabdi. Sigeli. So akkas tubachuu qaba namni football jedhee yaadan. Like dhimma du'uuf jiraachuu godhee namni wal arrabsu jira miti reekumsa jecha. Namni wal arrabsu jira namni wal miidhus jira jedhama. Namni biif wal gochuun jira wal aarsuun jira. Gareen faallaan taphichuma miidhagsuudhaaf. Garuu yeroo tokko Arsene Wenger 2007 maal godhanii kubbaan miilaa by the way nuti amma afaaniin haasee yeroo ammaa kana Oromoon olii galuu dadhabe. Afaan tokkotu haasa'u. Arsene Wenger maal godhanii lammiilee biyyoota 11 Arsenaaliif akka hiriiranii godhan. Namni tokko jechuudha. Namni Ingilaand ta'e nama tokko qofaaf bakka bu'a. Inni tokko Biraazil, inni tokko Afrikaa walitti fidanii 2007 irra mee miila keessaniin haasa'a. Isin afaaniin dubbattan waan ta'eef. Kanarra waan baay'ee baratama baay'ee. Yeroo ammaa kana taa'ee kan ganda namaa amantii namaa waan meeqa arrabsaa jiru oolu jira. Ituu gara yuuniversaalummaa kanatti ol dhufee kubbaa miilaa hubate wanti nuun gargar nu baasu caala nama san beekne faayidaa tokko malee dhabdi kan gammannee ilaalu namni maaliif ol jibbara kubbaa miilaa baay'ee madda gammachuu qofaa miti harmanii tokkummaa illee irraa barta kanaaf yeroo ammaa kana xiqqoo haalli ittiin namni ilaalina jechuuf illee haamilee masaawiyeessaa akka fidu hin beeku garuu ganuun waggaa 22 booda injifachuun keenya xiqqoo amma wanni guddaan bu'uurri isaa amma jireenyaanis kaaseedha. Kubbaan miilaa maal jalqabuma isaa sana booda immoo kubbaa miilaa irraa maaltu argama? Maaltu immoo dhabama? Kana keessatti madaalamu miti jireenyi namaa. Amma kubbaan miilaa siyaasa mitis. Siyaasa mitis gaafa jennu fakkeenyaaf biyya wal dhabdee walitti araarsu kubbaan miilaa. Kanaaf Didier Drogba fudhachuun hin danda'amu. Sure. Kanaaf football is about siyaasaa jechuudha gaafsan. Siyaasaa ol. Bara 1974 dorgommii waancaa addunyaa irratti West Germany naan injifate France Beckenbauer. France Beckenbauer kaasuu dandeenya. Barcelona Maradona 1986. Argentinaaf maal ture waancichi wettis waan baay'ee jechuu dandeenya. Waan baay'ee kuu dandeessa beektaa. Madda galii ta'anii haadha hiyyeessaaf mana kan ijaaran kubbaa miilaa taphatanii. Jiruu isaanii. Michael Essien, Gabriel Paulista, Carlos Tevez. Sadio Mane. Sadio Mane hospitaala ni ijaare Senegal keessatti ni ijaare. Injiru biichi. Finfinnee Senegal keessa injiru. Mandara baadiyyaa wayii keessatti. Mandara wayii keessatti. 5G network fayyadamu. Nicolas Jackson har'a kubbaa miilaa doolaara miiliyoonaan nyaatu kana miila qullaa shaakalee amma waggaa 16 kophee miilatti hin godhanne. Akaadamii kam keessa yoo dabarre haati isaa ooyiruu habaabii qabdi. Kanaaf nuti kubbaan miilaa nuti tuffannu kan haga kana. Haga kan akka ga'us beekuu qabna. Haga sanaa ol deemuunis akka danda'u beekuu qabna waan jedhu kaasuu fi kan biraa tapha barana ilaaltan keessaa taphoota barana ilaaltan keessaa taphni isin baay'ee sirraaji. Tapha isin dinqa. United Bournemouth 4-4 qixabaan. 4-4 qixabaan. After review. Waliin haasaa turre yaadatta gaaf sana telegiraamii natti fakkaata. Anifati haasaa turre ergasii halkan qixxee. Taphichuma ilaalaa waliin haasaa akkas jennee waa komentii goggochaa ture. Kan koo after review. After review. West Ham's number 19 commits foul against the goalkeeper.
The final decision is direct free kick and Nedusun. Argiteetta maxxanseera. Asaan akka deeggara Arsenaal tokkotti taphichi siif hiika qaba. Hiika guddaa. Siif. Guyyichadha baga gammaddanii kana nyaadde barreessee guyyichadha akka waan Apart from that isaati ala yaanni margaa maal ture taphni itti bashannantee deema. Isa sana taphan baay'ee mar'immaan gudunfattee ilaalte sana. Maaliif just Arsenaal akka injifatu barbaaddatudha. Anaaf amma taphni barana naraaje PSG Bayern Munich Champions League. An Premier League keessa jetteen jee malee to Champions League na eeyyamtee san jedhe. Inni addadha. Taphan bara kana ilaale keessa taphan bara kana ilaale keessa kan garaan koo dhadhaadhu taphase. Nama taphataa basketbooliin seenee gaaficha. Tapha mudaan Goolii sagal. Basketbooliin seenee. Ajaa'iba. Qualitiin attackingii taphicha irratti mul'ate. Erga baariin dhufee keessattuu goolii sagal haala kanaatiin sadarkaa top. Maaliif itti bashannanne immoo yoo ta'e amma biyya kana keessa deeggaraan PSG sidaag deeggaraan Bayern Munich hin jiru. Niwutiraal taa'anii taphannu. Kilaba wayii tokkoof advaanteejii eegaa taphatee daawwattu miti. Yoo mulaaltu immoo daqiiqaa 90 keessatti goolii 9tu galee. Daqiiqaa 10 gidduutti goolii tokko akka jechuu wayiiti. So kunis hin galchaa kunis hin galchaa. Amazing. Anaaf taphni bara kana otuma Champions League keessa isadha. Premier League garuu siin jedhedha. Premier League taphni Bournemouth Manchester United ajaa'iba ture. Hunda caala garuu ani yeroo baay'ee kan tapha irratti baay'ee qalbii nahatu leenjisoota irratti baay'ee xiyyeeffadhan baay'ina. Fakkeenyaaf murtee leenjisoonni murteessa. Ani kana kanatti baay'ee dinqisiifadha beetu Roberto Mancini. Asii waan tokko siin kaasan immoo fixadhooti. Roberto Mancini bara 2008 yoo Sitiin shaampiyoonii ta'u goolii Aguero dhuma sana yaadate. Aguero dhuma Edin Dzeko goolii lammaffaa. Jechaan sammuu gaaf sana baalaatooliin kana godha jettee ati kan hin eegne. Baay'ee waggaa sana kubbaa sana duwwaastisti godhe baalaatooliin. Baalaatooliin kana godha jettees kan ati hin eegne. Agueroonis kana galchettee kan hin eegne. Gammad. So maaliifan Roberto Mancini si kaasaa? Deebitanii piriivii gootanii yoo ilaaltan gooliiwwan Manchester Cityin bara Roberto Mancini galchu gooliin hundi daqiiqaa 60 booda galan. Second half irratti he know how to change taphattoota akka qo'annaadha jechuudha. Akkaataa inni itti tapha duraatiif tapha boodaa wal jijjiiree dhiyaatu raaji. Game reading danda'a. Qo'annaa sana akkas ture. Ani immoo waan tokko siin kaasa. Out of context illee ta'uu danda'a tarii. Bara Guardiolaan Bayern Munich leenjisu Tuchel immoo Dortmund leenjisa ture erga Klopp bahee jechuudha. Gaaf tokko Tuchel Guardiolaatiin akka baay'ee jaalatu beekta. Discipleship isaati. Falaasama Pep Guardiolaa qo'achuuf Jarman irraa ka'ee gara Spainitti deddeebi'aa ture istaadiyoomii keessa taa'e. So guyyaa tokko namaayyuu magaalaa Munich keessatti kaaffee tokko keessa taa'aniitu irbaata wal affeeruuf Director Sportii Bayern Munich kennaa sanas isaa wajjin ture. Taa'aniitu irbaata too nyaataniiti. Heenziru Munich. No. Maqaa isaan dagadhe Director Sportii. So taa'aniitu teebilii irratti nyaanni akka faranjootaan experience isaan illee hin qabnu fiilmii garaagaraatti ennaa laallu mi'eessitoonni ati daddabalattu faanuma sii dhufu malee wajjin hojjetamee dhufu baay'insa ashaboo ta'uu danda'a any kind of. Meeshaaleen ashaboo waan tokko tokko dhufanii taa'anii jiru akkasuma. Nyaata isa dhiyaatee fi dhiidhaniitu as butanii achi butanii as butanii achi butaniitu wal falmu jedhe. Namichi isaan bukkee taa'u sun isaa fi gamnaan takka bahee mana fincaanii gahee deebi'a. Hin halkanaa'ee jedhan. So Tucheliif Guardiola waa'ee irbaata akka wal affeeran gaafa sana waa'ee kubbaa miillaa haasa'uuf turan. Achiin tapha Bayern Munich fi Dortmund walitti dhufan tokko ture immoo 0-0 dhume taphichi. So Guardiolaan ka'ee waa godha. Taphattootaati akkas godha seetaappii haaraa tokkotti kaapiteeniin akkas godha dhaqee waan ta'e godhu. Tuchel takka taa'ee ilaaleetu kana akkamitti baabsisuu danda'an neutralize gochuuf jedheetu daqiiqaa 10 erga ilaalee booda ka'eetu innis kaapiteenii isaa waamee itti hima. Gareen Guardiolaa galchii lakkoofsuu dadhabe. Daqiiqaa 30 ga'e ammas Guardiolaan ol ka'ee utuma maassanuuti akka dubartii da'uuf kaatu. Ammas ka'ee ofitti waameeti Philipp Lahamiitiin akkas godha jedhe. Akkas yoo ta'e malee gooliin galchinu. Ammas Tuchel taa'ee ilaala. Seetaappii isaa haaraas ilaale. Ka'ee akkas godhe. Daqiiqaa 90 keessatti yeroo 6 taaktika jijjiiran. Yeroo 6. Taphichi 0-0 tiin dhume. Annaa waan akkasii falaaltu kunis hin ka'a sunis hin ka'a kunis hin ka'a. Dhiituma qofa namatti fakkaata. Kubbaan yoo ala teenye ilaallu dhiitu. Mee firummaa Arteetaaf Guardiola cimina waarraa fudhateera.
Gaardiolaan leenjisaa guddaadha. Really anaaf gootii leenjistoota isa. leenjisaa guddaa. Greatest of all time. Maybe Ferguson. No, isas yoo naasofne yoo qabaanne ta'e haasa'uu dandeenya. Pepin jaalladhe nama nana. Pep Guardiolaan Football brainiitiin Pep bira leenjisaan. Sababiin isaa Enrique fudhadhu. Koompaanii fudhadhu. Arteeta. Mi'a leenjisaa hundi isaanii warra amma jiran ijoollee Pep dha baay'ee. Maareskaanis amma baruma dhufuyyuu. Alonso's Pep leenjiseera. Arteetaa leenjiseera. Itaalii keessatti Fabregas kan isaadha. So baruma dhufuyyuu Raayolaanis naannama Baaskidha. Yoo inni deemeyyuu ashaaraan isaa jira. Waliima gidduutti amma bara dhufu bakka duuka buutonni Gaardiyoolaa waliima isaanii wal falmatu malee Pep jira irra keessa gaaddidduun isaa. Annamuma hin himamneef iyyuu hin jedhe. Sirumayyuu Gaardiolaan shaampiyoon, Gaardioolaa shaampiyoon, Champions League, Premier League, FA Cup, Carling, maal, Difoo jechuu qofa otoo hin taane an addunyaan humti kun iyyuu Pep Gaardiyoolaa waan. Waancaa yoo jette anamma waancaa yoo jette dhuguma amma fakkeenyaaf Ferguson waancaa. Mee ati dubbadhu mee Arteetaa anaan baay'ee jaallata waan naan jettuu fi ati ibsi waa'ee Arteetaa. Waancaa ishee kana keessa dubbii ishee keessaa baafnu gidduutti. Waa'ee Pep. Waancaatiin qofa raafilii waa'ee waancaa qofaa soofna ta'e baay'ina waancaatiin Fergusontu caala. 48. No, isa immoo waggaa baay'ee leenjisuudhaan. Maarree jechuufi. Guardiolaan 41 42 faasaan injifate. Garuu Guardiolaan waancaa 42 injifachuuf waggaa meeqatti fudhate? Kan Ferguson immoo waggaa meeqatti fudhate? Waan ta'eef Ferguson almost gara waggaa 30 leenjiseera, Guardiolaan waggaa 17. So ratio waancaa fi bara yoo laalchiste kan Guardiola fooyya'aadha. Ammas waggaa 5 tokko ta'u callisee leenjise. Waa lamaaf garuu isa qeequ. Bira darba. Gaardiola tokkoffaa maallaqa garee ijaaramee qabachuu jaalata jedhu. Lammata immoo adii irra caalchisa gurraacha waan jedhu kana ilaalcha akkasii qaba jedhanis jiru. Iddoo kun faa gurraachadha. Ani san fudhadhu. Ani isa waa'ee gurraacha jibbasa jedhu fudhadhu. Maallaqa fayyadama. Garuu gurraachaaf adii waan jedhu Pep Guardiolaan ilaalcha akkasii qaba jedhee nama noon akka. Especially Yaayaa Turee faana wal. Yaayaa Turee wajjin eejantii isaa wajjin walitti bu'iinsi godhame. So Yaayaa Turee wajjin akka walitti bu'aniitti juujuu itti hojjechiiseera jechaa ture eejantiin isaa. Pep Guardiolaan deebii Champions League akka inni nyaanneef annaqee xinqolaa jedhamu itti hojjechiiseera amma jedhutti amana ture. Teeknikalii garuu yoo dubbanne jechuudha. Haqa jiru yoo dubbanne. Yaayaa Tureen falaasama Guardiolaaf hin ta'u. Maaliif yoo pressing godhu baay'ee. Garuu itti fayyadameera. Fakkeenyaaf yaadatta tapha Manuel Pellegriniin gareen Manuel Pellegrini Manchester Cityin garee Wenger Arsenaliin 6-3 injifate. Tapha Walcott galchii lamarratti lakkoofse. Kubbaa wayii tokko yaadattoo ta'ee fi galchii Walcott lakkoofse tokko Yaayaa Turee irraa fuudhan kubbicha. Yaayaa Turee irraa fuudhan. Kubbaa isarraa fuudhame miti. Isarraa buusan deebisee fudhachuuf yaalii dhaabatee malaala. So Guardiolaan immoo taphataa akkasiin jaallatu. With ball without ball fiiguu qabda. Garuu itti fayyadameera. Champions League Izeen akkasii. Izeen akkasii. Izeen pressing godhu. Odegaard immoo waan qabu hunda baasee kenna. So waa'ee Arteetaa dubbadhu jedhamee. Arteetaa isatti iyyuu hin dhufna. Dhumarra kaafnee dheetumanii Arsenaaliif jabanni Arsene Wenger moo jabana Arteetaatu rool kaa'e. Baayaas dakkan taane. Si beeka waan ta'eef. Kamtu rool kaa'e. Kan loogni si beeka waan ta'eef. Kamtu rool kaa'e. Arteetaa baay'ee jaalatta nan beeka. I know. Kamtu I know. Let's say. Dinnaa Deevis kam jabana kan. Waan jechuuf ka'e waan nan beeku fa'i. Akkam godhe beektaa yeroo tokko intala tokko hojii walii bilbiluu turan. Bilbila isaatu biizii ta'e yeroo tokko jireenyaan. Maa inni jireenyaa intala tokko hojii yeroo tokko walii bilbiltu waati. Akkam ta'een jedheen. Calli ol jalaa jennee wal oduun qabdanii maaluma taatanii walitti buutanii fidi bilbila ishee jedhanii akka qaamaa hin argeen tala. Argeen bakka siriyeessi taateen itti haasofte. Kun taatu jedheen dhiiseen dhufe. Booda egaa immoo jedhe egaa dandeenyaan immoo amansiisinaan jedheera. Akkam goote naan jedhe. Isheen taatu hin jedhe. Akka bedhe. Ayi bakka taatu dhiise bakka hin jedhe. Amansuu dadhabdee hin jedhe. So Arteetaa haftee immoo asii fasiin istaatiksii fiddee amansiisa turte. Kan koodhattee dadhabdee. Kanaaf daqiiqaa keenyas. Ama jaarsummaa sana argadha. Garuu jabana kam ol kaa'insi maaliif? Ol ka'iinsi bara Wenger egaa ol ka'aa ture Arsenaal baay'ee ol ka'aa ture. Garuu isuma ol ka'aa sana immoo deebisanii itti fufsiisuuf waggaa 16 yaalanii dadhaban. Waggaa 16 Arsene Wenger dadhaban deebisanii.
Dadhabbiidha moo dadhabbiidha kilabii richaati moo dadhabina Wenger? Dadhabina Wenger. Fakkii Waa'een kanaa kaanaan Dadhabina Wenger. yeroo nu gahu. Maaliifi Wenger waan hunda isaa keessatti murteessuudhaaf aangoo qabu turan. Bittaa taphataa irraa kaasee. Luis Suarez carraattiin Arsenaaliif taphatu qaba ture. Paawundii miiliyoona 40 kennee waan ta'e dabalaati kennaa jedhan yeroo sana Liverpool Champions League galuudhaaf dadhabaa ture. doolaara tokko dabalee. Doolaara tokko dabalanii. Carraan ittiin Fernando Torres Arsenaaliif galuu bal'aa ture. Ashikooliin kennee gaalaasiin fudhatee. Taphattootumti bibbitamanii garmalee average ta'anii ani ilkaa Chelseaatti gurgurame. Florent Maludaan paawundii miiliyoona tokkoon garaagarummaa sanaan Chelsea dhaqee galee. Arsene Wenger bituu waanta danda'an wantoota sasalphaa decisionii ego dhuunfaa irraa kan ka'e waan isaan murteessuu Rakkina kilabichaati moo rakkina isaaniiti? Rakkina isaaniiti. Kilabichi bituu danda'a ture. Qarshii yeroo kennu bajeta baasnee irra hin barbaachisu. Kilaba koorratti waan aad godhan hin qaban kan jedhuun qarshii yeroo baay'een deebisu turanii. Inni garaagarummaa guddaa qaba. Baay'ee waggaa kana gaaf tokko TikTok irratti wal falminee turre. Arsenaal waancaa nyaatu naan jettee turte. Maaliin siin jedhee guyyicha? Kan bara dhufu hin beeku bara na fudhannee irraatti. Fudhannee irraan siin jedhe. Ati immoo gaaficha maal jettee? Yoo sana tapha meeqa tafa? Asii tapha 10? Tapha 10 taphatu. So ati immoo maal haala yeroo sana ture murteessa. No yeroo sana iyyuu guyyaan ni mo'amedha iyyuudha. Guyyaan ni mo'amee. Mo'amee. Tapha mo'atamuu qabu mo'atee. Tapha mo'amuu hin qabne mo'amee Wolves faarratti gatee yeroo sana yeroo abdii kutannaa. Kanaafidha gaaficha maaliin siin jedhee waggaa kana keessa waancaa hin nyaanna. Waancaa gaafa nyaannu immoo jedhee wanta ofii koositti meen qaban ture. Kanaaf raawwatameera. Waan intina jedhu hin qabu. Akkas rakkisu. Intina sana naa kenna. Waada. Kanaafi gaaficha TikTok irratti waggaa kana keessa Arsenaal waancaa hin nyaata. Marga gaafa nyaatu immoo dhufeensi dubbisaa jedheeniin itti himeen ture. So har'a guyyaan waadaan sunis raawwatamudha akka carraa. So margaa show dhugaa dubbachuuf an kabaja guddaan sii qaba. Waggoota hedduudhaaf kubbaa miilaa akka laalluuf wanta ati gootee jirra naareeshiniin kee jira. Kanaaf shaampiyoonii irratti margaadhaaf kennama jechuudha. Waan yaa oriijinaaliidha. Galatooma. Anyhow, thank you. Senior waan taateef immoo Thank you. ootuutu sii qophaa'e. Guddaa galatoom jabanaa. Nutti agarsiisa marga. Jabana Arsene Wenger. Isa achiini. Invisible. Invisible. Ani dura waan hin deebifne qabdaa kan biraa waan Arteetaan kaaf. Anaaf addunyaan kun amma Arteetaa waan hubachaa jirtu natti fakkaata. Gara Gaardiyoolaan deemetti waan deemaa jiru fakkaata. Fakkeenyaaf Gaardiyoolaa gaafa Baarseloonaa jiru yoo ilaaltanii ka'umsi inni ittiin eegalee akka har'aa kana daandiin qananii miti. Leenjistoota akka malee addunyaa kanarraa sodaatan keessaa tokko Gaardiyoolaa. Leenjistoota akka malee addunyaa kanarraa na'an keessaa tokko Gaardiyoolaa. Leenjistoota akka malee dirree keessatti waan godhan hin beekne keessaa tokko Gaardiyoolaa. Leenjistoota immoo dandeettii guddaa qaban keessaa tokko Gaardiyoolaa. Maaliif akkas dhiphatatti yaaddu margi? Inchii dirree sana keessa inchii jirtu hunda kontrol gochuu barbaada. Fakkeenyaaf amma yeroo darbe istaatii wayii tokko bahee ture. Gareen Hansi Flick inni Baarseloonaa fi Baarseloonaan gareen Hansi Flick Baarseloonaa isa garee Guardiola caalaa galchee hedduu lakkoofsaa jedhama. Istaatiitiin bahee kan jiru. Garaagarummaa galchee hedduutiin istaatii baheerraatiidha kun gaa. So maal icciitiin samaan inni sun sayyuu Meesii faa qaba ture. Inni sun taphattoota gurguddoo qaba ture. Iniishtaa faa qaba ture. Inni kun Lewandowski isa finish difaatiin qabateeyyuu goolii hedduu lakkoofsaa yoo falaasamni Hansi Flick outscore gochuudha. Kana jechuun garee faallaa caalaa goolii hedduu galchuudha. Ofin eeggattu kontrool gootu. Guardiolaan garuu inchi marga ishee dirree keessa jirtu hunda ishee waan beeku natti fakkaata. Inchi tokko lakkaa'ee halkan 8tti naa bilbilee deeme yeroo tokko riibariin. Akkuma tokkotti. Halkan sa'aatii 8tti naa bilbilee akkasii yoo goone yoo jennaan mana wayii gubateen se'edha. Nuunoo borgalluu gidduurratti akkas goone yoo taphanne yoo naan jedhee deeme. Ararraa fi halkan sa'aatii 8 ta'e. Konsertii intala sa'aatii meeqa akka inni hojjetu. Konsertii intala isaa qopheessitu irraati hafee beeka.
Taphoo tokko Jarmaniitu waan injifatameef eessatti cabee gareen kun jedhee xiinxaluuf viidiyoo ilaalaa buluuf guyya 2 guyya 3 mana ofitti cufatee beeka. Beezmentii jala iddoo paarkingii. Nama injifachuuf meejarmentii kamiyyuu fudhatu. Nama ciisee hin bulle. Bireenii guddaa nama qabudha futboolii irratti. Raajiidha. Firummaa Gaardiyoolaa fi Arteetaa maaltu fidee? Firummaa DNA qabuuti Baarseloonaa keessa turan. baaskidha lamaanuu. No achitti wal beeku. Lamaanuu. Moo Cheelsiidhaa basaasaa akka ture Cheelsii? Bara sana Cheelsii 2012 Pep Guardiola leenjisaa Baarseloonaa turanii. Kafana Inistaa. Yaa. Galchii Inistaa sana yaadatta? Arteetaan immoo egaa Oogast 31 2011 miti kan inni bitame. Arteetaan Arsenaaliif bitamuusaaf sababni guddaan Arsenaal Yuunaayitid harkatti 8-2 mo'amuu isaati baay'isee. 8-2 mo'amee guyyaa 3 booda Arseen Veengar even meedikaalaan hojjenne Arteetaan yeroo inni dhufee Arsenaaliin galu gara taphataa 5-6 naasuudhumaan Yoosii Binaayoon taphataa lammii Israa'el. Walakkaanis banaa ta'uusaa argee gidduu irra sossookee Mikel Arteetaan dhufee Arsenaaliin galee so achi taa'eetu Gaardiyoolaadhaaf bilbile. Waa'ee tapha Ingilizii maal fakkaata kan jedhu waa'ee Cheelsii waan odeeffannoo gaafachuu jennaan. Gaardiyoolaatu Arteetaa gaafata. Champions Leaguetiin Cheelsii fi Baarselonaatu walakkaatu walitti dhufee jechuudha. So barreeffamaan gaafa ergu akka leenjisaatti baay'ee describe godhee barreessee ergee naan akkamitti kana hundumaa hubachuu dandeessi ati umurii kanatti akkamitti kana bartee jennaan hojjechaa akka ture itti hime. So guyyaa tokko gara Ingilaandi dhufuun koo nafu yeroo sana Speenidhaa Speenirraa Baayer Muunikii deebi'ee Ingilaandi dhufa. Guyyaa tokko wajjin hojjenna kan jedhu waadaa galee fi gaafa gamna baay'ee garuu kan wal argan yaadattootii fi yeroo Baayer Muunik gareen Guardiola garee Wenger Arsenaalis dhaqaa galaan 12 injifatu. Dressing roomii keessatti gola uffannaa keessatti walitti dhufanii. Bara dhufuu kophee fannisuufan jedhaa. Spacein jirti yoo an hojjetamoo jiraate assistaantii godhee ofitti na fudhadhu jennaan. Next season Manchester City dhufa waan ta'eef gargaaraa kopheen ofitti fudhadhaa jedhe. Yeroo sana baay'ee Pep Guardiolaan Baayer Muunik taa'ee taphattoota akka Kevin De Bruyne fa'aa Wolfsburgitu jiru akka gara Sterling fa'aa. Maqaa Pellegrini kontraata waggaa tokko qaba baay'ee. Kontraatatu qabu jechuudha. Even isayyuu tiimii waancaa nyaateedha tiimiin Pellegrini akkas ta'ee Pep Guardiola wajjin hojjechuu waan barbaadaniifidha. So waadaan sun namoota inni Baarseloonaa keessatti hojii hojjetedha. Ferran Soriano fa'aa, Chiki Beekiristaan fa'aa. Siitiin ijaaruu inni barbaadan jarri warri Arabaa kun Baarseloonaa fakkeenya godhatan. Baarseloonaa sana sila jechaa ture isa guddaa sana isa kan Guardiola. Moodela sanaatiin kilaba sodaachisaa Awurooppaa tokko ijaaruu barbaadan. Innaa sana immoo maallaqa akka arge baasuu dandeessa waan ta'eef rakkoon maallaqaan jiru rakkoon superstaarii fiduu hin jiru garuu teeknikalii akkamiin ijaaruu qabna waan maallaqa baasteef qofa miti ka garee sodaachisaa akkasii kan ijaartu. Garee waggaa 3-4 doominate gochuu danda'u. So gaafa laalanii moodela Baarseloonaa sana barbaadan. Pireezidantiin Baarseloonaa Sandro Rosell dhufe miti. Namoota Baarseloonaa keessatti innaa sana Guardiola wajjin hojjetan daayireektaroota hunda isaanii Chiki Beekiristaan, Ferran Soriano hiriyoota Guardiola hunda isaanii dursanii asitti fidan. Guardiola Muunikii jiruuti taphataa isaan Manchester City Pellegrini leenjisaa ta'ee jiruuti. Jijjiirraa taphattoota isaaf ta'u. Long termii Guardiola mari'atu. Leenjisaa Baayer Muunik. So akkanaan ture City kan ijaarame. Even Baayer Muunikiin gowwoomseera. Yeroo isaan Kevin De Bruyne bituuf jennaan hin ta'u Muunikiif jedhee akka inni City galu. Achi faadhaan jeffachaa jira. Kan isin daawwachaa turtan Margaashoo Malagootaati. Malagootaa jireenya har'aaf jenne xumuruudhaaf jirra. Dhuma irratti dargaggootaaf dhaamsa qabdan. Ispoortiif dargaggoo. Namoo isaanaa jedhan isaan tuffaame. Dursi rakkoon qabu. Dhaamsa ni qabu kubbaa miilaa akkas la jedha maaliif kubbaa miilaa daayimeenshinii biraa qabachaa waan jiruuf jechuudha amma sa'aatii kana. Konsiimaroonni baay'ataniiru namoonni kubbaa miilaa daawwatan baay'ataniiru garuu akkaataa daawwannaa waan barannatti fakkaatu. So kanaafuu namoota akka kumsaa faarraatti muuxannoo osoo fudhatanii badanii isaan sila isin jedhe irra siin deebi'a. Football is the most important thing of the least important things. Maajikiidha garuu waan jireenya keenya keessatti amma kanaatti dhimma jiraachuuf du'u miti. Ittumaan bashannanuuf qofa ilaalaa gara biraatti hin deemina. Kubbaa miilaa hin ilaalinaa warra jedha yoo jiraatan namni fiilmii ilaaluutiin bashannanoo ta'e fiilmii haa ilaalu. Kubbaa miilaan jaaladhu haa ilaalu haa jaalatu garuu karaa fayyaalessa ta'een haa ta'u kun dhaamsa kooti. Achirratti jiree amma kubbaan miilaa waa'ee jaalachuuf jibbuuti. Fakkeenyaaf addunyaa kanarratti jireenyi namoota kubbaa miilaa irratti hirkate addunyaa kanarratti jireenyi namoota kubbaa miilaa qofa miti ispoortii irratti hirkate
yoo xiqqaate nuusa addunyaa kanaa ta'a. As buluu keenya kan marga akkas ta'e. Namni kanarraa nyaata, namni kanarraa dhuga. Kanaaf gaazexeessitoonni ispoortii jiran, taphattoonni jiran, koochiingiin maaltu jiran, abbootiin qabeenyaa jiran jireenya addunyaa kanaayyuu kubbaan miilaa dhiibaa jira. Dhiisaa jechuuf mooraalii kam qabda? Hin daawwatinaa jechuudhaaf yaada nama amansiisu maalii qabda? Kan jedhu mataan isaa gaaffii waan ta'eefatis. Namni kubbaa miilaa hin ilaalu jedhu ofiisaa immoo tokkoffaa namni waan tanaan itti gammadu namni naaf filuu hin danda'u. Lammaffaa ofii keenya sa'aatii meeqaaf tiiktookii fayyadamna? Sa'aatii meeqa? Amma namni waan ta'e barachuu fi waa'ee waan sanaa guyyaatti sa'aatii 6-7 ilaaluu qaba. Amma tiiktookiin yookaan kubbaatti fidaa achi siyaasatti fidaa yookaan gosa adda addaa utuu hin beekin yeroo kee sa'aatii 3-4 fixuu dandeessa. Garuu dhuguma irraa barattaa. Waan tokko irraa barachuuf waan tokko irratti fookas gochuu qabda. Torbeetti daqiiqaa 90 ilaaltee kaatee ittiin gammaduun mirga keedha. Garuu torbee guutummaa waa'ee kubbaa ilaaluun immoo hojii keessa dhabsiisa. Namni immoo ofii isaatiin of danda'ee jiraata. Kanaaf namni gadi ba'ee ilaali siin jedheefis hin ilaaltu. Namni hin ilaaliin siin jedheefis hin dhiistu. Kanaaf amma danda'ametti. Dosage matters. Bakka. Qorichi waa'ee dhukkuba biraadha. Sirriidha. Kanaaf namni wal kabajeedhuma wal jaallate garee waliis qoosaadhumaaf ta'uu qaba malee sadarkaa wal jibbuu sadarkaa wal arrabsuu irratti hin ga'iin kubbaa miillaatu ilaalee ofiisaaf fayyaasaaf gammachuusaaf gaariidha jennee amanna. Guddaa galatoomaa Kumsaa Taammanaa ogeessa fiilmii akkasumas jireenyaa xiinxalaa kubbaa miilaa har'a imala gootaatiin keessummaa keenya turanii waan nu daawwattaniif guddaa galatoomaa. Torbee imala gootaa biraatiin walitti deebina. Ispoonsara koo Pilaatiiniyeemii Baankii Gadaa karanumaan guddaan galatoomfadha. Fayyaa ta'a qophii biraatiin walitti deebina. Filmaatonni filatamaan yommuu dhufanii warri dammaqan immoo isaaniin hordofanii Baankii Gadaa. Gabaan addunyaa saffisaan guddachaa jira. Baankiin keenyas daandicha hordofeera. Tajaajiloota baankii idil addunyaa adda addaa dhiyeessaa carraaqiif kaayyoo keessan milkeessaa. Baankii Gadaa sharafa maallaqa biyyoota alaa dhiyeessii amansiisaa fi gatii madaalawwaan nu biraa argattu. Yoomiyyuu nu abdattu. Tajaajila faayinaansii, daldala ala ergii fichisiisaa fi qindeessa adeemsa hojii barbaachisanii hundaa fi Baankii Gadaa yoo filattanii fedhii keessan guutattanii. Baankonni addunyaa irratti bebbeekamoon baankii keenya waliin hojjechaa jiru. Maallaqa roga addunyaa kamirraayyuu firaaf aantee keessan irraa isiniif ergamu karaa Iswiifti koodii keenya yookiin dhaabbilee daddabarsitoota maallaqaa addunyaa irratti filatamuun nu waliin hojjetanii dahabshiiliif riyaa taasifadha. Faayidaalee keessan mirkaneeffadhaa. Milkaa'ina keessaniif kottaa nu waliin hojjedha. Baankii Gadaa, baankii dhaloota haaraa.